Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube isaaq zeenu hundi keessan akkam jirtu nageenya keenya kan kabajaaf kan jaalala bakka jirtanitti qabu jecha oduu simbirtuu qabna. Ana waan barbaadan godha haadha ku fuulduratti akka barbaadan natti hin godhina maaloo na dhiisa. Ana yoo barbaadan na ajjeesa haati kan ku dadhabduudha. Lafa olin kaatu wiilchariidhaan deemti haadha koo fuulduratti qalbii waan barbaadan na gootanii qalbii haadha kootii hin cabsina jechuudhaan hidhamaan yookaan qabsaa'aan hayyuun diinagdee namni cimaan tokko hadha gara ganamaa keessa Finfinnee naannoo Booleetti mana isaa humna tika mootummaatiin marfamuu isaa ganama isinitti himnee turre amma garuu gara naannoo sa'aatii 7 waan akkasii keessatti fuudhanii mana hidhaa akka geessanidha kan himamaa jiru jechuudha. Speed egaa akkuma beekamu hayyuu diinagdee fi namoota mirga namoomaa qabsaa'aa mirga namoomaa ta'uudhaan kan beekamudha. Egaa yeroo turtii sa'aatii 4tiin booda erga mana samarsanii ka'anii sana booda mucaa bicuu tokko qarshii kennanii fi akka inni balbala rukutee balballi sun banamee fi jennaan sana booda akka ol galan kan godhanidha humni tikaa kun jechuudha. Egaa speediin kana namoonni achumatti akka rukutamee fi baay'ee miidhame kan dubbatan namoonni ijaan argan ni jiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu torban darbe keessa jechamoota yookaan inni haasawaa inni godheen humni naftanyoota yookaan badiin ilmaan Oromoo sanyii daguugaa irratti akkasumas ilmaan Tigraay sanyii daguugaa irratti argamu kun humni mootummaa kanaan kan deeggaramu ilmaan Miyyee Minilik biyya kana keessatti akka Hitler namoonni maqaa Minilik yookaan Minilikiin faarsan akka yakka ta'e gochuudha biyya akkasii ijaaruu qabna kan jedhudha. Egaa Minilik yookaan warri naftanyaa akka bifa booyyeetiin kan inni fakkeesse booyyeen nyaata amma barbaadde jala keessuun nyaata hin quufu sanaa wal fakkeesse wanti inni dubbate jira ergantana miidiyaalee hawaasaa irratti akka inni hidhamuu fi irra deddeebiidhaan kan isaan gaafataa turan jechuudha. Egaa kunoo guyyaa har'aa gara ganamaa keessa manni isaa marfame sana booda kan inni qabame hidhamee fi fuuldura haadha isaa haati isaa sababa dulloomaatiin kan kaate wiilchariidhaan kan sochootu haadha isaa kan tajaajiludha kan himanu mana jaraa keessa kan jiraatanii warra kireeffattootaa fi akkasumas firoottan tokkotu jiru jechuudha. Haalli naannoo sana keessa jiru yeroo manni isaa marfamu akka nama shoror keessaa nama cimaa tokko qabuudhaaf mana sanatti marfame fakkaata waan ta'eef haallee ture baay'ee kan nama sodaachisuudha waan nama tokko qofaaf dhufe hin fakkaatu jetti wanti qaamni waan kana arge jechuudha. Egaa ilmaan Oromoo yeroo baay'ee hayyoottan isaa yeroo hidhamu akkasumas namoonni inni jaallatu yeroo hidhamu nu gadhiisaa yeroo jedhamu nama nu gadhiisaa jedhee gaafate kana yookaan ni rukutamaa yookaan ni ajjeefama yookaan qabamee duukaa buufamee hidhama jechuudha. Garuu gaaffiin jaraa hatattamaan yoo social media irratti barreeffatanii nama akka kanaanuu qabaa yoo jedhan Jawaarirraa kaasanii tilmaamuu ni danda'ama jechuudha. Jawaariin nu ajjeesa Jawaariin nu qabaa osoo jedhanuu Jawaariin qabanii mana hidhaa keessa kan inni buusedha mootummaan kun guutummaan guututti ijaarame mootummaa kana sirna naftanyaa fi sirna kan Minilik ilma Minilik ta'uusaa kanumarraan hubachuu ni danda'ama. Ergaa mootummaan kun dhufee sanyiin daguugaan ilmaan Oromoo irratti daran jabaachaa dhufuun isaa ni yaadatama. Gidduu kana keessa Wallaggaa keessatti daangaa Wallaggaa darbanii naftanyoonni ilmaan Oromoo hedduu kan harkaa fi harma muraa jirantu jira jechuudha. Jaarraa 21ffaa kana keessa Hitleriin jaarraa 21ffaa ammas ilmaan Miyyee Minilik ilmaan Oromoo irratti sanyii daguugaa raawwachuu isaanii akkuma kanaan itti fufaniiti jiru. Egaa dubbiin kun baay'ee dubbii ijoo ta'uu danda'uudha qaba. Gidduu kana ajandaa nuuf bocanii sababa amantaatiin Oromoo walitti naquudhaaf jecha ajandaa bocuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Uummanni Oromoo ajandaa sanatti kan inni garagalee jiru jira jechuudha. Waan karrayyuu irratti sanyii daguugaa ilmaan Oromoo irratti abbootii gadaa warra yuubaa Afrikaa qaban irratti daguugaan sanyii taasifame uummanni Oromoo baay'een isaa gurra ittiin kennine ajandaa nuuf bocaniiti kan isaan gara amantiitti deebi'anii Oromoon akka inni wal nyaatu kan taasisaa turan jechuudha. Egaan daawwattoota kan keenya dubbiin kuni hammam quba walirkaa qabu namni sun immoo namni ajandaa nuuf boce kuni fira eenyuuti yookaan eenyu walitti siqata kan jedhu deebiin ga'aan isaa kennameeti jira jechuudha. Obboleettiin isaa akka haadha manaa Baacaa Dabalee taates nutti himaniiti jiru. Egaa kanuma kanarraan ka'uudhaan
ajandaa nuuf uumanii gara kanaan ilmaan Oromoo daguugaa gara kanaan ilmaan Oromoo akka hidhaa ajjeesaa kan isaan jiran jechuudha. Egaa akkuma beekamu Karrayyuu keessatti sanyiin daguugaan taasifame namoonni 25 amma yoonaatti achi buuteen isaanii dhabamuun isaa ganama isinitti himnee turre. Amma immoo bakka isaan itti hidhaman deemamee argameeti jira jechuudha. Namoonni muraasni akka mana hidhaa garaagaraa keessatti argaman ni dubbatu. Wannichi kun mootummaa yookaan warra abbaa gadaa ajjeesan sana haaleefillee gaarii ta'uu danda'a. Namoonni kun warri lubbuudhaan jiranii akka waan mootummaan hin rukunneetti yookaan akka waan shororkeessaa abaa'oo shanee rukuteetti kan ni mootummaa dubbate. Namoonni lama achi keessaa kan miliqanii ba'an akka himanitti namoonni ijaan arganis akka himanitti yeroo sana keessatti humni mootummaa liyyuu haayiliin jechuudha humni addaa naannoo Oromiyaa bakka sana akka qubatee fi akka naannoo sana to'atee jiraattonni himaati turan jechuudha. Egaa amma immoo namoonni lama achi keessaa erga badanii akka humni mootummaa jara kana ajjeesee gara gaaba'anii gama mootummaatiin isayyuu namoota 14dha kan ajjeefame. Namoota 14 kana keessaa kan maqaan dha'amee abaa'oon shanee nama abbaa baluu ajjeese jedhan abbaa gadaa Kadir Hawaas ofittidha kan isaan dubbatan jechuudha. Namoota isaan wajjiniin yookaan qabamanii achi buuteen isaanii dhabame wanti isaan dubbatan tokkolleen hin jiru jechuudha. Egaa daawwattoota keenya ilmaan Oromoo kaabaaf kibba jirtan yeroo ammaa kana keessatti tokkummaan Oromoo baay'ee barbaachisaadha. Amantiidhaan wal qooduu hin qabnu. Diinni waan ajandaa nu bocee dhufe kanarraa hubannee duubatti deebinee Oromummaa kan keenya ilmaan Oromoo biyyatti sanyiin daguugaan sanyii irratti dhaqqabaa jiruuf birmachuu danda'u dhaqqabna. Egaa akkuma beekamu guyyaa dheengaddaa namni Katamaa jedhamu abbaan qabeenyaa Oromoo kan ta'e sabboonaa Oromoo kan ta'e mana hidhaa keessatti namni ijaaf gurra ummataa yookaan hawaasa biratti jaallatamu mana hidhaa keessa galfame. Namni takka dhukkubii mataallee hin qabne guyyaa tokko keessatti du'aan isaa mana hidhaa sana keessaa fuudhamuun isaa yookaan gurbaan har'a qabame kun jechuudha hayyuun diinagdee maqaan isaa baay'inaaf hin galu. Isas gochi akkanaa irra dhaqqabuu danda'a waan ta'eefi waan kana immoo keessatti ammoos gidduu kana yeroo sana keessatti kan isaan wal bira qabanii jarri kun lamaan nuuf hidhamanu seera koomaandi poostii cabsaniiti jiru kan jedhan Obsaa Abdiis keessa jira jechuudha. Abdii Obsaa innis keessa jira jechuudha. Wanti har'a gurbaa kana mudate Abdiis Obsaas mudachuu danda'a waan ta'eef namoonni biyya keessa ta'anii sodaa tokko malee mootummaa kana yookaan shira mootummaa kana saaxilaa turan guyyuma guyyaadhaan fuffunaanamanii kaan ajjeefamaa jiru kaan mana hidhaa keessatti geeffamanii achi keessatti baay'ee rukutamuu jechuudha. Haalli biyya keessa jiru baay'ee kan nama yaaddessuudha. Yeroo ammaa kana keessatti humna biyyattii kan bulchaa jiru Amaaraadha akkuma beekamu. Egaa yeroo ammaa kana keessatti dararaan akkasumas gochi sukkanneessaa adda addaan sanyiin daguugaan ilmaan Oromoo irratti baay'ee kan itti hammaatu ta'uusaa hubatamuu qaba jechuudha. Akkuma beekamu muummichi ministeera Itoophiyaa maqaa Oromoodhaan achirra aangoo qabatee jiru adda waraanaa jira. Adda waraanaa deemnee baga gammadan Itoophiyaa ilmaan Itoophiyaa jechuusaa malee waan biyya keessatti ta'u dantaas hin qabu. Inni osoo jiraate iyyuu daran kana caalaa wanta akka kana mudachuu danda'a waan ta'eef egaa dubbiin kun bareechee ilaalcha guddaa keessa galuu danda'udha qaba. Hayyoonni kan keenya mana hidhaa keessa jiranus haalli nageenya isaanii baay'ee kan nama yaaddeessudha. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo tokko ta'ee tokkummaadhaan dhaabbatee diina hamuummatee nu nyaachuudhaaf nu nyaatee nu fixuudhaaf hamuummachaa jiru kana fuuldura dhaabbachuu qabnaan ergaa keenya. Warri maatii kiyyan ta'an subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Waan nu daawwattaniif galatooma.